Ramani miti beita dolara murad. Rakon qabu dolara murad. Kuma sagal sura jirame kuma sagalisan wala devle dolara sidoina. Dolarati gara dirama yo jijirtu dirama kuma tokko basadi shantama murad. Mallan itibaf takuni kaisi sibira jirusan cala yajchu kayo kastat. Kamarre magafa wanto kokotu faida rargatta miti. Koi. Akkamitti immoo gaafa achi deebi amma murate gaafa achi deebi si deebi sanaan hin jenne ati maaf akkas Akkam. Am faida sirra argachuu malu hin argane bar warqee. Kuma tokko basadde fudhataa turre bar. Ila usme tokko fa anafisa wanna saame kon. Apply gaafa koonu kuma lama fa irraa fuudhaa turre ijoollee. Kuma lama irraa fuute paaspoortii oriijinaal of bira yoo gaafa deebi'ee sii kennaa jette gaafa deebi'ee sii kennatte. Maarree TikTok irra dhayitee himatu maaliif barbaachise? Maali jechuun guyyee meeqa sagalee sii qabee sagalee kiyya fa'aa dhaggeeffattee caal sagalee kiyya dhaggeeffattee caal naa deebisuun dadhabneeti. Maal abbaan 900 si orgadhaa? Baasii fi xaarii kiyyaa iyyuu si gaafa 900 sitti aanantala mana aanantala aanatti jechuudha 900 haada qaba. Amma ansi waliin haasaa xumuradheera boona. Yalla waraqaa riijiktii fiditi yoo waraqaa riijiktii. Boona na dubbisi. Ni dhagaama. Boona kumaaf dhibba afurii narra kennitee jirti. Jalqabarraa hanga xumuratti haasaa anaaf isiin goonillee argaa jirta. Ani mucayyoo tana waan isii horgadhen qabu sii kenna jedheeni deemtee TikTok irra na himatte. Mana tokko lama miti mana baname hundatti dhayitee na himatte. Gaafa akaanii sagalee qabee fi TikTok makanarraa fudhattaa jedheen. Sigalee warrummaan TikTokii kun siyaa kennuu jedheen. Sigala birrii 900 ani isii horgachuu dhabuu osoo hin taane ofii sagaleen jira sagalee WhatsApp si erga. Kanaaf amma 400 narra galchitee jirti mucayyoon tun. Osoo 400 narra galchitee madaamii isiitti himattee seeraanillee narraa fudhachuu hin dandeetti. Anamma karaa gabaabaa deebii warqeedhaaf ta'u tokko karama TikTokiitiin haa fudhattu. Lama baankiidhaan 400 narra ergamee madaamii isiitti himattee seeraan narraa haa fudhattu. Deebii gabaabaan kana ka warqii. Amantanis amanuu baattanis. Okay. Maarree baadhuguu maati doollaa ni goote. Amma dhagai. Koi Nuruddin. Gizee awwala waan kana haasoo inuuf qulqulleessaa jettee moo qulqulleessan jennetti. Kanaafuu qulqulluun akkami beekta usmee 400 risiitiin narra gale beekta. Risiitiin 400 san 500 an harka kenneef harka naa kennuu na amantee jirti. Anillee amanee jira waakkataa miti. Deemtee TikTok irra siin dhoorganne jenne sii kennaa jedheen lakkii deemtee manuma argite maqaa nan balleessin biyya jiraa hin dhufa anas sii kennaa jedheen diddee maqaa na balleessaa turte. Waan maqaa na balleessaa turte san isiin seeraan na haa gaafattu anillee seeraan gaafadhaa rakkoon hin jiru deebii gabaaban isii kanaaf kana qofa. Kan akkaataa osoo sii kennaaf jedhuun deemtee maqaa na balleessite waan ta'eef kana qofa. Deebiin kiyya kana. Amma laal dhageeffadhu baaba miira keessa beeyatillee isilleen obboleeyyan ofiitti simatte. Sigalte miti. Akka nama tokkotti akka namaa haqa isiiti mucattiin tunillee erga haqa nyaatame namni tokko qarshiin takkallee yoo jalaa badde hedduus quuqi beekatu. Maaliif si eeggataatiin ture gaafa biyya galullee erga biyyaa deebi'e sii kafalanaan jedhee eeggataatiin ture lammaffaa irratti immoo erga innillee deebi'e sagalee itti qabee sagalee kiyyallee naa deebisaa hin jirtu. Sii deebisanaan jette garuu immoo si nyaadhaa hin kafalu hin jenne dadhabee erga dadhabee boodatti gara hawaasa Oromoo ol baase jette malee guyyama takkaan ol kaaftee ol hin baafachuus illee sigalee. Kanaafuu atis immoo miira keessaa baatee erga hayxi namaa sun sirra jiraatte kallattiidhaan haqa namaa tokkoof qulqulleessuu erga dhufterraa atis amanteetuma asirraa deemuuf hin dhufte sigalee haqa namaa kana yoo irra jiraatte kan irra jirtu hin kafala karesiitii ragaa itti qabu. Ati galatoom immoo amanteetillee jirte waa kan akka biraa jechuudha sigalee. Kanaafuu hayxi kun erga kasirra jiraatu taate namoonni hedduullee eegas jiran dubbii kana dhageeffataa jiranii boonaa jidduu keessan lamaan kaayetiin ture inni immoo shabakaan isaanii baase waan ta'eef idriisa eegee jira qeeroonis hin jira siifanis maastaris namni kun hundi namni kun 600 jiru kun illee waa'ee mahaqaa irra dubbannu kanaaf asitti tarraaniit hin jiran siigalee miti. Kanaafuu hayxi namaa sun guutumatti 900 sun sirra jiru amantee beekte.
obboleesso jalqabarraa akkaataa isiin na kennite akkaawuntiin narra galchite wanni ani waakkadhe hin jiru siin kennu hin jenneeni hin dhufa sii kenna jedheeni 900 kana osoo hin taane ati wanni ati laaluu qabdu laalus miyye tokkoffaa mucayyoon tun adeemsa dura keessa darbinellee sirritti hubadha anuu hin dhoorgan deemte akkaataa sanii maqaa na balleessite ani maqaan kiyya na baduu manna 500 miti 900 miti 9,000 kennutu irra naa gaarii anama dhugaa haa qulqullaa'u warqee barbaade malee tokkoffaa warqee anillee gaafachuu hin danda'a mirga kiyya qabachiifachuu hin danda'a tokko isilleen haqa isiiti akkaawuntii irra galchite maqaa kiyyaan galchite seeraan na gaafachuu ni dandeetti kanaaf ka isii wanna nullee haasofsiisu hin jiru haa na gaafattu ani siin gaafadha seeraanii moraal kaasaa kiyya akkamitti akka argadhu نيمد والله نيمد akkas koy warqee dhagay amma nuraddiin akkasii miti kawarqee dhagay kawarqee deebii gabaaban tokkoffaa kallattii himattee naa fudhattu lammaffaa nuraddiin dhagay dhagay tokko dhagay 900 narra jira 900 narra jiru kana siin kennu hin jenneen sagaleen anaaf isiin haasofne jalqabarraa hanga amma Habibi akkaataa isiin itti natti haasaa turte mucayyoo tana sagalee isii si ergaa dhageeffadhu yoo ol baatee akka nama ani isii hattee isii dhoorgadhee okay akkaataa kanaan maqballeessiif deemtu bataam great shame no walumaa galatti kan kee du'ee jira ani karaa online no dhagay koy charraa naa kenni ana dubbata dhageeffadhu ati nuraddiin hayti namaa sirra jira akka nama tokkootitti narra jira jette amanteet illee jirta mucattiin tuni haga barbaadde haa taatu miira keessa galte isillee haqa isiiti ol baate si himatte ati immoo hayti namaa kun erga sirra jiraatte namaaf osoo hin tahinitti haqa namaa irra hedduun na dhageeffadhu namaaf osoo hin tahin rabbii keetiif jechuuf qulqulleessuuf irraa galchite kaleessa mara kee kanatti illee jettee turte har'a osoo hayti namaa sirra jirtu kana osoo konkolaataan osoo karaa deemu kana konkolaataan maan kun naan galabatee kaduu taate namni kun haqa namaatiin du'e jedhee idmee oromoon hundi ittiin naman maaka si gale kanaafuu haqa namaa kana na qulqulleessaa jette kan tokko habibi usme mee waan si gaafadhu mucayyoon tuni dhimma hojiitiif na kenniteemi paaspoortiin kun karaa onlaayiniitiin na haaromfamu kootuuti appilaayi naa godhii jette dhaqee appilaayi godheef eega dhaqee appilaayi godheef riijekti ta'uu ragaan qabatamaan na bira jira wanta kana migireeshiniitu riifandi godhee mallaqa san deebisa anaa miti hayti isii yoo du'ellee waan rabbi ittiin na gaafatu hin qabu hayti isii na bira jiru ragaa qabatamaa fi qabatamaa qabaa kana yoo barbaadde si erguu danda'a deemtee ofillee qulqulleeffachuu dandeetti deebii gabaaban kan akkam jechuu akka nama amma osoo narra jiretti ommu narra jiretta hayti isii narra jira natti kennitu an appilaayi godheef kaardii kiyyarraa fudhata beeta gaafa appilaayi gootu usme amma ati amma hubannoo waan hin qabneef sitti fakkaachuu danda'a tokko gaafa paaspoortii kan appilaayi gootu karaa onlaayiniitiin kaardii kan keetirraa murata immigireeshinii digala immigireeshiniin kaardii keetirraa murata Habibi birriin 900 kun nan guddisu ana nan xiqqeessu faayidaa nan qabu birriin sun ana bira osoo hin taane ittuu dabalamee okay ani kiyyaa itti dabalee birriin sun hin deebine ana bira osoo hin taane immigireeshinii biratti riijekti ta'ee hafe birriin sun riifandi hin taane siin jedhaa jira bar waan kana qulqulleeffachuu hin dandeetti siin jidduu seenume jidduu seenu dubbadde dees amma warqi irraa gaafii qabaane nuuraddiin akkuma amma jedhu kana mallaqa kaardii kiyyaan bitee dhugaadha wanni kaardii irraan bittu wayita riifandi ta'uu iwul teqettaa'e sa'aa fudhata akkuma amma siin jedhu kana siin jedhe moo nuuraddiin jechuu akkuma amma siin jedhu kana gaafa mallaqni riifandi ta'ee natti deebi'e ani mallaqa kiyya baasee siin kennu gaafa mallaqni kee riifandi ta'ee deebi'e mallaqa hafe sii galchaa siin jedhe waraqaa dhageeffadhu ishee waraqaa riijektii ta'e ani yeroo sani kalaa dhageeffadhu namallee miskiina namallee nama garaa no siin jedhee naanaa jedhu malee waraqaa ittiin onlaayinii godhe naafaa fidu kiyyaan gaafa onlaayinii naa godhe waraqaa ragaa naa kenne waraqaa ragaa sana kan ittiin onlaayinii godhe san naafaa fidu ani birri 50 iyyuu maaf hin taane waraqaa riijektii ittiin ta'e san naa inni naa fidee lammaffaa waraqaa ittiin onlaayinii godhe san naa fidee taan birri 50 iyyuu maan taane naaf kennuu qaba maaliif na dhorkata yalla ragaa saffidu ta'an ragaa saffidu yoo inni ragaa riifandi hin ta'in kana porosesii irra jiru kana si argisiise ati mallaqa kee naamsaa eeggachuu hin dandeettaa jechuudha. Waraqaatti gaafa onlaayinii gaafa tokko jedhee gaafa onlaayinii kaa'u sana
waraqaa naaf hin kenne birriin kaffale malee tokko. Lammaffaan immoo waraqaatti riijektii ta'e sana naaf itti taana birrii 500 waan taane fudhadhee irraa galaani. Ani dura yoo maqaa isaa balleessuuf. Maal jettee deebistan Nuuraddiin bakka kanatti ragaa riijektii kana argisiisa ka jettu. Galatoome obboleessa kiyya. Ani warqee qofaa miti ijoollee 79 ani appilaayi ka godhe sanneen keessaa ijoolleen 9 yoo barbaadde itti fayyadami yoo barbaadde dhiisi jedhanii amantummaadhaan ka appilaayi godheef birrii kiyya kafalee hin jira mana hin jira paaspoortoonni sun maqaan isaanii hin jiranii paaspoortiin irra akka gatanii jiranii ammallee warroonni riijekti ta'e ka akka warqeen ol fakkaatu namni afurmoon nama almost nama shan namni shanii jiranii isaan shanan kun wal fakkaata isaan san deebin ani qabuuf ragaa riijekti ittiin ta'e sii dhiyeessaa rakkoon qabu. Waraqaa ollaanii goote sadda waraqaa ragaa lama naaf iddaanam waraqaa ittiin ollaanii goote san waraqaa itti riijektii san. Warqee qoy appilaayi yoo gootu maqaa keetiin appilaayi ta'a malee maqaa nama biraatiin miti. No, mal ollaaniin kee hundaan gargar kiyyaafa bar kiyyaan na bira dhaabbatee waraqaa. Maqaa keetiin si ergama maqaa keetiin ragaa malee wanni appilaayi ta'u hin jiru. Gaafa Naa kenni kaa guyyaa san wajjiniin. Doolaa raga muratee wajjin ragaan qabatamaan jira isa sii kenna baasee si erga rakkoon hin jiru. Lammata usmeesine. Dura gaafuma sana naa kenni ta'u odoo naa kennite gaafuma ollaanii naa gosan gaafa sana naa kenni taarra naa kenni. Amma dhugaa jiru dubbachaa jirra malee bar ani sii kennaa siin kennuu miti. Si galee ani osoo kun ani bar 500 san birrii naa deebi'eetii miti kasii kenna stiil birriin sun hagammaan deebin. Kanarratti immigireeshinii kanaa miti immigireeshinii biyya keessaa yeroo biyya galee dhaqee qaamaan gaafadheera. Ammas koonsilaan jira ragaadhaaf waraqaa san qabattee dhaqxee qulqulleeffachuu qabdi. Sigalee dhugaan jiru kan amma ati waraqaa jiru hin dhiyeessitaaf himisi. Asirri dhibbarraa dhibbatti malee. Idris dhaggeeffadhu siima. Hola warqee waraqaa yoo si dhiyeesse waraqaa gaafataa jirtaa miti qooyi ka haqaan malee namatti hin deemini. Waraqaa yoo si dhiyeesse holan waraqaa yoo si dhiyeesse wanna biraa barbaaddaati gaafa birriin deebtu sii galchaa kun uummata irratti nama kumaa fi meeqa irratti dubbataa jira. Waraqaa si yaa dhiyeessu wanni ati barbaaddu kan biraa maaltu jira. Warqee maqaan kan kee guutuun eenyunni? Beektaa tu dhaqi galmee makeen man jirette sana achuma dhaqi fixadhu. Dhaqi kaamaa nama tokko lama namni ani beeku maal taate. Dhaqiiti gaafsan ollaanii goote Yeroo ati maqaa kee malee si baasuu hin danda'u. Maqaa kee guutuu yoo ni manna. Dhaqi himadhu waan haqa kan kee himadhu yoo maqaa kee akkamii yaadata namni kun dalaga Nuuraddiin. Ila wanni inni dalagu kompiitaraani. Kompiitara keessatti maqaa kee qulqulluu yoo taayip hin goone wanni isaa gadi ba'u hin jiru. Ishi warqee yalaa dhikana kunoo warqee ayyalaa jedhi itti barreesse ishi dhaqi fidi. Warqee ayyalaa eenyuti? Ayyalaa duulee. Ayyalaa duulee. Yalla. Gaafuma sana gaafuma ollaanii godhe sana naaf kenna ture bara waraqaa nagaa. Warqee rakkoon qabu rabbi ila dhugaa si himaami. Dhugaan kun gaafa bahe dhugaan kiyyaa siin ba'a rakkoon hin jiru ani appilaayi si godhee jira riijekti ta'ee jira akka baafattu manaa si baasee imbaasii si geessee birrii tiyya kiisii si kennee jira birriin sunuu kiisii tiyyaa tabaate achii naa deebi'eetii miti wanti ati amanuu qabdu ani ragaa kana nan dhiyeeffadha hennu boonaa fi usme. Ragaa kana dhiyeessi ila mucattilleen ka gaafatte ragaa lama. Ragaa lamaan kana dhiyeessuu hin dandeettameti. Hin dhiyeessa. Ragaa lamaan kun yoo dhiyaate. Ragaa diraama meeqan doolaara meeqan appilaayi ta'e gaafa san ka jedhu waliin doolaara ittiin appilaayi ta'e waliin maqaa isii waliin dhugaa lafa jiru rakkoon qabu isinii baasaa. Dhageeffadhu guyyaatti narraa fuute isa wajjiniin ani appilaayi goote waraqaa ragaa isa guyyaatti. Maarree guyyaa saniin dhala akkamitti sii fidaan? Maa har'a appilaayi godhaan bakka ati hin jirretti fuula keetirratti yoo hin qabin fuula keetiin dhufee signiicharii gaafate yoo ati mallatteessin eessaa sii fidaan. Naa fidin jedhe bar guyyaa san dogoggorus mee dhageeffadhu amma jedhe bar amma warqee amma baay'ee waan walitti dubbannu hin jiru. Amma Nuuraddiin amma baasuu hin dandeettu ati mana jirtaami? Laa mana hin jiru amma bar karaa dhufee amma suuqii jira bar hin argituma. Sini argaa rakkoon hin jiru. Dubbadhaa maastar yookiin siifan. Amma
نور الدين أكم نجاجر تون دكيسانو دران درسيد أما نور الدين أتلي ولين لانسو إسيلين سأمانتي ولين أمانتني ولين دلقات تن أما لانسو خرافة جو خنا ديفته كهيت إسي سبلا جراته وهون دايو كنيته أكستو غاريد أسيفلي ماستر مالا ساجرتا أنا ماسترين كنا كم أسا توقف برين إسي كوني أبلاي تيجرا نبرا إنجرو إميجريشني برجرا إميجريشني نمو إرجندي بيسين أنكيسي تيا باسي أكسين هارون فتوغد إجرا برين سريفان دنتاني أنا برا يونجن إميجريشني كميتي ديبي سودي داس مدو وغورك أبا أما اللي أنا بينو اللي دبني كاني كفتور كينو أبسيت ماستر أنسيولي ناسا أكاتا غافي أتتنا غافت أما سوشال ميديا تيك توكي كان رت سيرن كم توقفا لغا دبچون فرومان كتوان تايف أنو رغا سنين تيسا جاجرا ولين آتو كون أبو هاي رغا سنتي سيد أمو واللانسو مال برباچي سرے كن واللانسو كفو بر لا أنا ما غافي نمو ما سنجد مالي في تدوي فما نولي توقفا وان دوان كان سيافوت آبان يرو هندسينون أبنو في نمني تكا قدان فينو